yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon Oromoo hayyoota fi geggeessitoota harka diinaatti hidhamanii jiran irra ta'uu qaba jedhuun qeerroowwan OMN kutaalee Oromiyaa garaa irraa dubbiseen raafamuu biyyattiitiif tasgabbiinis ta'e furmaanni waraana harka hayyoota kanneenii akka jedhus qeerroowwan yaada kennanii jiru. Bal'ina duukanaatiin booda kan walitti dachaan ta'a. Shoora Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu kabachiisuuf hoggansa siyaasaa fi waraanaa waliin hojjechuu qaba jedhuun dargaggoota fi qaamoleen hawaasaa kutaalee Oromiyaa garaa irraa dhimma kana irratti dubbifne Siraaj sabaaf qindeesse. Uummanni Oromoo hanga mirga abbaa biyyummaa isaa karaa guutuu ta'een gonfatutti qabsoo jalqabe galmaan gahuuf walta'ee qabsaa'uu qaba jedhan qeerroowwan Oromoo. Oduun kun faayidaa Iliyaasiin qorame. Bulchiinsa biyya mara leellaa qilleensaatiif yakka duguuggaa sanyii hammaatee uummata walloo irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himan Siraaj sabaaf irraa dhageenya. Carraaqqiin jaarsummaa taasifamaa jiru Abiyyi Ahmad baraaruuf yoo ta'e bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u jedha mootummaan Tigraay. Ergama addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoon yeroo lammaffaaf Maqalee deemuun beekamee jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti ji'oota hedduu hidhamanii jiran ammas haala akka yaaddessaa keessa jiraachuu himatu. Gabaasni Naayimaa Umar qindeessite gabaabinaan ni dhiyaata. Sadaasa 11 bara 2021 kun matoota oduu keenyaa irraati. Guutuun oduu keenyaa kunootiin Siraaj sabaaf isin dabarsa. Ashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu dilee galgala kanaa isinitti Siraaj sabaatiin. Oduun keenya har'aa waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraa jalqabama. Yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon Oromoo hayyootaa fi geggeessitoota harka diinaatti hidhamanii jiran ta'uu qabaa jedhu qeerroowwan OMN kutaalee Oromiyaa garaa irraa dubbise. Hayyoonnii fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo biyya keessa jiran hedduminaan mana hidhaa jiraachuu isaanii wal qabateen yeroo siyaasni biyyattii boora'ee raafamni mootummaa ta'aa jiru kanatti xiyyeeffannoon uummata Oromoo hayyootaa fi geggeessitoota mana hidhaa biltsiginnaa jiran irratti ta'uu qaba jechuun qeerroowwan Oromiyaa OMN dubbisee himaniiti jiru. Raafama biyyattiitiif tasgabbiinis ta'e furmaanni waaraan harka hayyoota kanneenii akka jirus qeerroowwan kunneen yaada isaanii kennaniiti jiru. Muhammad Fantaalee gabaasa bal'aa qindeessee jira. Yeroo kamiyyuu caalaan xiyyeeffannoon Oromoo hayyoota fi geggeessitoota harka diinaatti hidhamanii jiran irra ta'uu qaba jedhuun qeerroowwan OMN kutaalee Oromiyaa garaa irraa dubbise. Hayyoonni fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo biyya keessa jiran hedduminaan mana hidhaa jiraachuu isaanii wal qabate yeroo siyaasni biyyattii boora'ee raafamni mootummaa ta'aa jiru kanatti xiyyeeffannoon uummata Oromoo hayyoota fi geggeessitoota mana hidhaa biltsiginnaa jiran irratti ta'uu qaba jechuun qeerroon Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbisanii jiru. Geggeessitoonni qabatamatti dhiibbaa uumuu danda'an sababa Abiyyi Ahmad sodaa isaanirraa qabuuf badii malee erga hidhamanii waggaa caalanii jiru kan jedhu qeerroon magaalaa Naqamteerraa OMN dubbise. Bishaan darbuuf deemu akka nu nyaanneef of eeggannoo guddaatu nu barbaachisa jechuun kaartaan siyaasaa biltsiginnaan ittiin hijaa bahuu danda'u hayyoota fi geggeessitoota kana qofaan jechuun sodaa qabu himaam. Wayitii kamiyyuu caalaan isin cinaa jira jechuun yeroon qeerroo fi qarreen Oromoo geggeessitoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiranitti abdii horan amma ta'uu qeerroowwan magaalaa Adaamaa dubbatanii jiru. Raafaman siyaasaa lola kaabaa fi muddama biltsiginnaan keessa jirtu kana giddu galeeffachuun yeroo ammaa kana Oromoon bakkayyuu fincilee hayyoota ofii oolfachuu qaba kan jedhan ammoo qeerroowwan Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraati. Raafamuu biyyattiitiif tasgabbiinis ta'e furmaanni waarawaan hidhamtoota kana qofa kan jedhu qeerroon Salaalee ammoo biltsiginnaan jibba Oromoo fi Oromiyaaf qabuun cinachi hinaaffaa fudhatama dhabuusaaf ija uummata Oromoo fi furmaata biyya kanaa warra ta'an geggeessitoota siyaasaa mana hidhaa jiran kana miidhuuf yaada waan qabu fakkaata jechuun uummanni Oromoo libsuu malee geggeessitoota isaa kana tiksuu qaba jedhee jira. Dubbii fi gaaffiin Oromoo dhimma kam dursa dhimma geggeessitoota isaa harka diinaa jiran kana ta'uu qaba kan jedhu ammoo qeerroo Harargee Lixaarraa OMN dubbiseedha. Oromoo fi waaqa amaneen Oromiyaatti deebi'e jechuun Jawaar Mohaammed
abdii nurraa qabu dursee nutti himaa ture kan jedhu qeerroon kun uummanni geggeessaa ofii tiksuu yoo hin dandeenye bilisummaafis dhihoo ta'uu hin danda'u jedha. Seenaa kaleessarraa osoo hin baratin darbine irra deebiin seenan ammas yoo saaxilamne akkuma Dooktor Hayilee Fidaaf Nadhii Gammadaaf quba nyaachaa jiraachaa jirru kanatti boris gaddaan quba nyaachuuf akka hin taanechi har'a xiyyeeffannoo keenya haa sirreeffannoo jechuunis dhaamanii jiru. Geggeessitoota siyaasa Oromoo keessaa obbo Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbii mana ofii keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fi qondaalonni ABO kan biroo ammoo mana hidhaa Bilxiginnaa keessatti ukkaanfamanii jiru. Mana hidhaa Qaallitti bakka obbo Jawaar Mahammad faan hidhamanii jiran dabalatee manneen hidhaa Bilxiginnaa Oromiyaa, Galaan, Sabbataa fi Caffee Araaraa qaamota hidhatanii fi tika mootummaatiin marfamuu eegaluun torbanoota caalee jiraachuu maddeen keenya ni ibsu. Shora Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu kabachiisuuf hooggansi siyaasaa fi waraanaa waliin hojjechuu qaba jedhu dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa dhimma kanarratti dubbifne. Finfinnee dabalatee Amboo, Adaamaa, Matahaaraa fi Yuunivarsiitii Jimmaarraa namoonni dubbifne Oromoon sirna kuffisuu qofa osoo hin taane caasaa mootummaa isa taasisuu atamtamaan ijaarratee qabsoon isaa xiyyeeffannaa addunyaa akka argattutti tarkaanfachuutu isa barbaachisa jedhu. Oromoon Itoophiyaa keessatti nagaa yoo hin arganne Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeettu kan jedhan qaamoleen hawaasaa fi dargaggoonni Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf Oromoon bakka isaa malu argachuu qaba jechuun ibsu. Gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. Shora Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu kabachiisuuf hooggansi siyaasaa fi waraanaa waliin hojjechuu qaba jedhu dargaggootaaf qaamoleen hawaasaa kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Finfinnee dabalatee Amboo, Adaamaa, Matahaaraa fi Yuunivarsiitii Jimmaarraa namoonni dubbifne Oromoon caasaa mootummaa kuffisuu qofa osoo hin taane caasaa mootummaa isaa taasisuu atamtamaan ijaarratee qabsoo isaa xiyyeeffannaa addunyaa akka argattutti tarkaanfachuu isa barbaachisa jedhu. Oromoon Itoophiyaa keessatti nagaa yoo hin arganne Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeettu kan jedhan jiraattonnii fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf Oromoon bakka isaa malu argachuu qaba jechuun ibsu. Oromoon ammoo bakka isaa malu argachuuf hoogganni waraanaa fi siyaasatti qoodamee wal hubannoon hojjechuu akka qabu jiraataan Matahaaraa irraa yaada isaa OMN'if kennee ibseetii jira. Beektonni siyaasaa Oromoo waltajjiilee yeroo mootummaa ce'umsaatii barbaachisu qopheessuun hooggansa siyaasaa qabsoo gama siyaasaatiin tarkaanfachiisu of keessaa baasuun milkaa'ina qabsootii murteessaadha kan jedhe dargaggeessi magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneem. Kanaaf ammoo ragaan sochii yeroo Oromoo Pirootestiin waldaan hayyoota Oromoo taasisaa turedha jechuun fakkeenya eere. Yaada kana jabeessuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kan kenne jiraataan magaalaa Finfinnee hooggansi damee siyaasaa fi waraanaa yeroo yeroon wal dubbisuun tarsiimoo waloo tumuu fi lallabuu akkasumas qabsoon Oromoo qabsoo haqaa akka taate addunyaa hubachiisuun irratti hojjechuu qaban jedha. Jiraataan magaalaa Amboo injifannoo gama waraanaatiin argamee jiru jabeessuuf hooggansi siyaasaa mana hidhaa jirus ta'ee kan ala jiru damee siyaasaa irratti hojjechuu qaba jedha. Walitti qabaan Oromoon hanqina ce'umsoota darban keessatti isa mudatee fi gufachuu ce'umsaatiif sababa ta'e xiinxalloon dhimma kamiif of qopheessuu akka qabu dhaamameetii jira. Uummanni Oromoo hanga mirga abbaa biyyummaa isaa karaa guutuu ta'een gonfatutti qabsoo jalqabe galmaan ga'uuf walta'ee qabsaa'uu qaba jedhan qeerroowwan Oromoo. Rakkoo biyyattiitti xumura gochuuf sirni gita bittootaa barootaaf uummata Oromoo cunqursaa turee fi cunqursaa jiru hundeen buqqisuun dhimma murteessaa ta'us hubatamuu qabas jedhan. Uummanni Oromoo aadaa, seenaa fi duudhaa mataa isaatiin biyya isaa irratti kabajamee akka jiraatu kan gochuu danda'u qabsoon isaa yoo jabaate qofaadha. Kanaaf ammoo murannoon qabsaa'uu feesaan dhaamsa qeerroo Oromiyaatiin. Qabsoon geggeeffamu kamillee murannoo fi kutannoo feesaan kana uummanni Oromoo duris qabsoo yeroo dheeraa geggeessaa ture irraa muuxannoo gahaa qaba. Kanaaf ammas haalli ulfaataa fedhe dhufus harka kennuu fi dhabutu irra jiraata jedhan. Addatti ammoo haala jijjiirama siyaasaa biyya keessatti mudate kana qalbiin hordofuun barbaachisaadha kan jedhan qeerroowwan Oromiyaa balaa gara fuulduraatti akka sabaatti nu mudatu jiruuf kana dursinee akkamiin irraa of baraarra kan jedhuuf gaafachuun dirqama jedhu. Biyyattii keessatti haalli jiru kan duraanii irraa adda hammaataadhaan Oromoon injifannoo fi lafeetti cabee dhiigatti dhangalaasee harraqee isaa irratti reebamaa ajjeefamaa jiru kun akkamiin kan mudateen amma booda hoo maal gochuu qabnan gaafii Oromoo is ijoollee jedhu qeerroowwan kunneen. Gabaasni kan Faayisaa Eliyaas ture.
bulchiinsi Abiy Ahmad haleellaa qilleensaatiin yakka duguuggaa sanyii hammate uummata Oromoo Walloo irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himamu. Erga waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay magaalota Walloo Kamiseem Baateem Haxaayyeef kanneen biroo to'atee bulchiinsa Abiy Ahmad haleellaa diroonii raawwatameen godinichatti lubbuu qulqulloota 50 olii galaafachuuf dhibbatti kan dhiyaatan ammoo miidhaan irra gahuu jiraattonni magaalaa Sanbatee Baatee fi Kamisee OMN'tti himaniiti jiru. Gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. Bulchiinsi Abiy Ahmad haleellaa qilleensa irraa yakka duguuggaa sanyii hammateem uummata Oromoo Walloo irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himu. Erga waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay magaalota Walloo Kamiseem Baateem Haxaayyee Burqaa Harbuuf kanneen biroo to'ateen bulchiinsi Abiy Ahmad haleellaa diroonii raawwateen lubbuu qulqulloota 50 olii galaafachuu fi dhibbatti kan dhiyaatan immoo miidhaa irraan gahuun jiraattonni magaalaa Sanbatee Baatee fi Kamisee Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himanii jiru. Haleellaan qilleensaa Caffaa Roobit Baatee baadiyaa Haxaayyee keessatti sadaasa jaha bara 2021 irraa jalqabeen bal'inaan raawwatamaati jira. Haleelichi waraana finciltootaa qofa irratti osoo hin taane jumlaan uummata irratti raawwatamaati jira. Akka jiraatan magaalaa Sanbatee jedhutti sanbata darbeen sadaasa jaha bara 2021 magaalaa Caffaa Roobit keessatti haleellaa qilleensaa dirooniin yeroo torba raawwatameen lubbuu lammiilee qulqulluu baduu dabalatee miidhaa fi barbadaa'uun qabeenyaa hamatu dhaqqabe jedha. Waraana bakka ija Harawaaxaa jedhamutti adeemsifamaa tureen bulchiinsi Abiy Ahmad neetworkii bilbilaa fi intarneeta balleessee shanee fi wayyaaneen Kamiseetti walitti dhukaasaa jirti. Uummanni keessan dhumaa jira birmadhaa jedhee uummata nagaa wal ficcisiisee jechuun jiraattonni himu. Akka jiraatan magaalaa Sanbatee jedhutti lola saniin imaama masgiidaa dabalatee namoonni jajjaboon Oromoon Walloo qabdu kan wareegaman yoo ta'u daba siyaasaa gareen biltsiginnaa raawwateen Oromoon Walloo namoota ija uummataa ta'an dhabe. Kaabineen biltsiginnaa Lamuu Sibeem Ahmad Hasan Ammee Muhee fi kanneen biroon uummata keessa deemanii Tigraay itti deebisuu qabdu isin uummata goota jedhanii uummata burjaajessaa akka jiranis jiraattonni ni dubbatu. Bulchiinsi Abiy Ahmad sabboonummaa fi jabina uummata Oromoo Walloo waan beekuuf haleellaa hamaa humna qilleensaatiin raawwataa jira kan jedhan jiraataa magaalaa Sanbatee haleellaa kana ammoo dhaabbileen idil addunyaaf jaarmiyaaleen mirga ilmaan namaatiif falman akka balaaleffataniif qoratan waamicha taasise. Jiraattonni magaalaa Baatee ammoo deeggarsi namoomaa akka isaan barbaachisu yoo dubbatan sababa waraanaatiin daandileen seensaa fi bahiinsaa waan cufataniif uummanni balaa beelaatiif saaxilamaa jira. Kanaaf ammoo dhaabbileen deeggarsa namoomaa akka deeggarsa taasisan dhaamaniiti jiru. Oduma waraanaatiin wal qabatee humni Walloo ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo duula qindaa waraana biltsiginnaa irratti geggeessaa jiran lafa tarsiimoo loltummaa dabalataa to'achuu isaanii ibsame. Loltoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo duula Walloo taasisaa jiran kanaan naannoo Amaaraatti aanota Shawaa kaabaa hedduu keessatti humna waraana biltsiginnaa haleeluudhaan injifannoo gara fuulduraatti deemaa akka jiran maddeen keenya naannicharraa beekuun danda'ameeti jira. Ammas gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. But there are concerns that violence could escalate with Tigrayan rebels joining forces with the Oromo Liberation Army. Humni Walloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo duula qindaa waraana biltsiginnaa irratti geggeessaa jiraniin lafa tarsiimoo loltummaa dabalataa to'achuu isaanii ibsame. Loltoonni Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo duula Walloo taasisaa jiran kanaan naannoo Amaaraatti aanota Shawaa kaabaa hedduu keessatti humna waraana biltsiginnaa haleeluudhaan injifannoon gara fuulduraatti deemaa akka jiran maddeen keenya naannicharraa beekuun danda'ameeti jira. Kallattii lixa Wallootiin daandiin guddichi magaalota Dassee fi Kombolchaam Gojjam wal qunnamsiisu kan kute waraanni Tigraay imala isaa gara Salaaleef aanota Shawaa kaabaa naannoo Amaaraatti taasisuu jabeessee itti fufeeti jira. Yeroo ammas bakkoota akka Kalaalaa, Waagiddii, Warra Iluu, Finciituu jedhaman keessatti lolli waraana biltsiginnaa humnoota finxaaliyyaa Amaaraa wajjin taasifamaa akka jiru maddeen keenya waraanaa irraa baruun danda'ameeti jira. Humnoonni Walloon Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo tibba kanaa waraana biltsiginnaa Kamisee irraa qulqulleessuun gara aanota Shawaa kaabaa naannoo Amaaraa keessatti haleelaa kan jiru yoo ta'u humni biltsiginnaa naannoo magaalaa Sanbatee jirus waraana Walloo TDF fi waraana bilisummaa Oromootiin marfamee akka jiru maddeen keenya naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiti jiru. Sirni biltsiginnaa gama isaatiin gabaasa waraanaa baaseen addoota waraanaa shaniif Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola ulfaataa taasisaa jiraachuu amaniiti jira. Ibsa sirni biltsiginnaa karaa labsii muddamaan baase kun akka jedhutti addoota waraanaa Kamisee, Shawaa Roobit, Baatee, Millee, Warra Iluu, Ageestaa
gara magaalaa Salaamii fi Gondar kaabaatti imala humnoota Tigraay fi humna waraanaa waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo ittisa akka jiru himeetii jira. Dabalataanis ibsi biltsiginnaa karaa ajaja labsii muddamaan bahe kun Oromiyaa godinoota giddu galeessaa kibbaa fi lixaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola jabaa keessa seenuu isaa amaneetii jira. Waraana biltsiginnaa keessatti qoqqoodaa fi diigumsi hammaataa dhufee loltoonni sirnichaa meeshaa waraanaa gurguratanii baqataa akka jiran gabaafamaa kan ture yoo ta'u rakkoo waraanaa sirnicha keessatti dhalachuu illee ibsi karaa ajaja labsii muddamaa biltsiginnaa bahe kun yeroo jalqabaatiif amanee tarkaanfii qulqulleessuu akka fudhatu dhaadateetii jira. Ta'us waraanni lafoo biltsiginnaa iddoota waraanaa hedduu irratti caccabee faffaca'aa jiru deebi'ee ijaaramuu fi humna loltummaa horatee waraana qindaa'aa waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbachuu akka hin dandeenye xiinxaltoonni waraanaa fi keessa beektonni sirnichaa yaada isaanii kennaatii jiru. Oduma wal qabateen waraanni Tigraay gara miilleetti lolaa jiru helikooптara waraana biltsiginnaa tokko rukutee koffisuu isaa beeksiseetii jira. Helikooptarri waraana biltsiginnaa loltoota humna ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo gara miilleetti qajeelaa jiran irratti haleellaa geessisuuf yeroo yaalaa turteetiin rukutamuun caccabuu ishee dubbii himaan komaand poostii Tigraay Geetaachoo Raddaa mirkaneessaniitii jiru. Rukutamuu helikooптara waraanaa kanarratti haga ammaa waraanni biltsiginnaa ibsa kenne hin qabu. Carraaqqiin jaarsummaa taasifamaa jiru Abiyyi Ahmad baraaruuf yoo ta'e bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jedha mootummaan naannoo Tigraay ibsa baasen. Oduu wal qabateen ammoo ergama addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo yeroo lammaffaaf Maqalee deemuun beekameetii jira. Gabaasa qindaa'ee Faayisaa Eliyaas dubbisa. Carraaqqiin jaarsummaa taasifamaa jiru Abiyyi Ahmad baraaruuf yoo ta'e bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jedha mootummaan Tigraay. Oduma wal qabateen ammoo ergama addaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Olusegun Obasanjoo yeroo lammataaf Maqalee deemuun beekame. Yaalii jaarsummaa qaamolee adda addaatiin taasifamaa jiru rakkoo bu'uuraa irratti xiyyeeffannoo kennuu caalaa tattaaffii sirna biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu baraaruu fakkaata jechuun adeemsa jaarsummaa kana irratti mootummaan Tigraay qeeqa jabaa dhiyeessee jira. Dubbi himaan mootummaa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ergaa karaa Tiwiitarii isaaniitiin dabarsaniin akka jedhanitti carraaqqiin jaarsummaa taasifamaa jiru dhibdee siyaasaa fi rakkoo namoomaa hammaataa adeeme furuu caala Abiyyi Ahmadiin baraaruuf tattaaffii godhamaa jiru waan ta'eef fashalaa'uu danda'a jedhani. Gaagama siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeeme ilaalchisuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gamtaa Afrikaa fi mootummoonni addunyaa garaagaraa qaamoleen hundinuu dhukaasa dhaabuudhaan marii siyaasaa akka eegalan yaamicha taasisanii turan. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa mootummaa Ameerikaa kan ta'an Jeffrey Feltman fi gamtaa Afrikaatiif ergama addaa naannichaa ta'uun baatii lama dura kan muudaman pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo tibba kana Finfinneetti aangawoota biltsiginnaa wajjin wal arguun gabaafamaa turee jira. Keessattuu Olusegun Obasanjoo daawwannaa isaanii Tigraayitti taasisan booda mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaatiif gabaasaa dhiyeessaniin qaawwa araaraa xiqqoon akka mul'atu ibsanii turan. Oduma wal qabateen ammoo ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo yaalii jaarsummaa yeroo lammataatiif roobii kaleessaa gara Maqaleetti imaluun isaanii beekamee jira. Ibsi mootummaa Tigraay irraa karaa Geetaachoo Raddaatiin ba'ee tures daawwannaa Obasanjoo marsaa lammataa kana booda waan ta'e fakkaataa kan jedhan taajjabdoonni. Kunis jaarsummaa sirna biltsiginnaa fi Tigraay jidduutti taasifamaa jiru fashalaa'uu akka hin oolle himamaa jira. Mootummaan Tigraay armaan dura ibsa baasee tureen haaldureewwan daandii gargaarsaa akka saaqamu humnoonni finxaaliyyii Amaaraa lafa Tigraay keessaa guutummaatti akka bahanii fi mariin siyaasaa hunda hirmaachisee akka taasifamu kanneen jedhan irratti ejjennoo jabaa qabaataa turuun isaanii kan yaadatamudha. Oduu keenya xumuraa fi gama Saudi Arabiyaa irraa arganne lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti ji'oota hedduuf hidhamanii jiran ammas haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuu himan. Lammiileen kunneen mana hidhaa Xariiqa Karchii keessatti haalli qabiinsa mana hidhaa keessa kan dur caalaa nutti hammaate jechuun dubbatu. Akka hidhamtoonni mana hidhaa kana keessa jiran jedhanitti kutaa 100 keessa namoota 200 ol hidhuun irratti raawwataa jiru. Mana hidhaa kana keessatti qabiinsa mirga namoomaa kan hin jirree fi nyaataa fi dhugaatiinis daramaa akka jiran hidhamtoonni kun dubbataa jiru.
gabaasni kanneen maamar turen tore kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun idilee har'aaf qabu kana fakkaatan Israa'el sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitiraatiin tujimaa mannafaan ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufu nagatti. Hawaasa Oromoo kutaan Dirreedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraachan maraaf hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraachun koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u